Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo nageenyi waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu waan hunda caalaa nagaa caalaa nagaan jiraannan fayyaan jiraannan waan hin taane tokko hin jiru waan hunda dursa keenya fayyaa yoo qabaanne bakkee yaanne waan garoorfanne waan hawwine tokko argachuu dandeenya. Maalifin fayyaan qabeenya caaluudha sinin jedha hordoftoota kiyya maalifin wanta garaa kun raasii fi wanta laphee nama camsu arge jechuudha wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru akkuma miidiyaa kanarratti argamaa jiru obboleettii teenya Saudi Arabiyaadha kara biyyaa galaa osoo jirtu airportii keessatti akkuma teessetti afteedha jechuun namni tokko hundi keenya akkatti baanu malee akkatti galu hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf maalifin namni tokko yoo biyyaa gabba'u hojjadhee of jijjiiree maatii koo jijjiiree ijoollee qabaatan ijoollee ofiitiif wanta isaan barbaachisu godhaniiti haadha ofii gammachiisanii abbaa ofii gammachiisanii obboleewwan ofii barsiifatanii gargaaranii gammachiisanii yoo galatas yeroo hunda ijoolleen biyya arabaa galatan qabanii galatan qabnu waaqayyumti nu alaafisu malee haga feete nama gargaaru haga feete nama wajjin jarjarrus galatan qabnu maal akka ta'e hin beekani biyya ormaattis kabajan qabnu biyya keenyattis kabajan qabnu takkitti biyya baanani maal akka ta'e hin beeku dhugaa rabbi gaafinati ta'a maaliifin obboleettiin teennatuun amma okan ijoollee ishee arguuf ijoollee qabdi ta'a haadha ishee arguuf kontiraata ishee fixattee hojii ishee fixattee hundumaa yookaan kaayyoo ishee galmaan gaattee nangala jettee qobbooftee gammachuudhaan qobbooftee nangala jettee waaqayyoon baanii afuu karaatti afuu nu'aa baraaru nu'aa oolchuu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee keessi koo gadde baay'een gadde maaliifin namni tokko baay'een karaatti afaafi miti kan deemu maalifin namni akki jira garuu namni duun hin jira karaatti afuun hin jira garuu kan ishii kun addadha hojii ishii xumurrattee nangaleettee maatii ishii bira ga'uudhaaf yookaan sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 3 4 akkan tafa osoo maatii ishii ijaan hin argin yookaan ijoollee ishii ijaan hin argin odoo ishii maatii haadha ishii ijaan hin argin akkuma teessetti gugdee haftee dhugaa rabbii waaqayyoon lubbuu ishii jannataan haa gammachiisu lubbuu ishii hamaaru haadha fi maatii isheetiif waan hundumaa firoottan isheetiif jajjabina dhugaa rabbii baay'ee gadda garaa nama raasu baay'ee laphee nama cabsu jechuudha namatti dhaga'ama keessattuu warroota biyya ormaa jirru biyya hambaa jirru kanatti nutti dhaga'ama maaliif nuti maal taanaa nuti maal tunu mudataa boru maal akka taanu hin beeknu namni gufuudhanu lubbuusaa ba'uu danda'a dhugaa rabbii maaliif dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gadde baay'ee natti dhaga'ame maaliif ani maalaan ta'a boru kan jedhu tokkodha maaltu nama mudataa laata jechuun biyya ormaatti mataa nu si dhukkubee dhibamteetu hidhatteeti mataa yoo si dhukkube mataa kee hidhattee yoo dhibamte dugda kee hidhatteeti kan hojjattu mana haadha keetii miti hin ciiftu hin boqattu biyya kee hin jirtu kan namaa beeku beeka garuu immoo waaqayyoon du'a tasaa jalaa namaa baasu dhugaa rabbii baay'ee garaa na nyaatte intalli kuni hoy mana ijaarrattee itti boqachuudhaaf umurii ishee gimmaasha biyya ormaatti fixxee dhugaa rabbii maaliifin namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame ana maaliifin keessan jira sila ta'e ani maalan ta'a boru obboleewwan kiyya maal ta'u boru hin jedha keessattuu ijoolleen baay'ee dararamaa jiru kana bichaa osoo hin taane
isheen amma waan gaaris hojjettee waan gaaris hojjechuu dandeetti. Deemte isheen addunyaa tanatti deebi'uu hin dandeessu. Ishee maatiif boqa deemte addunyaa tanarraa jechuudha. Waaqayyoon lubbuu ishee hamaaru. Dhugaa Rabbi maatii isheetiif jajjabina. Baay'ee garaa nama raasaa. Maaliif yeroo hundee yoo kana laallu namni keenya garaa walitti jabaata biyya ormaatti. Maal akka taanu hin beeknu garuu biyya ormaatti garaa walitti jabaanna. Waliif hinnaanu, waliif yaannu. Biyya ormaatti irree dhara waliif yaadu jechuudha. Ijoolleen tokko tokko biyya ormaatti waliif hinnaani. Maaliif intalli kun kan dhukkubsattee dadhabdee keessi ishii dadhabee beektu dalagaan biyya ormaa maaliif nama dadhabsiisaa keessi fixaa baay'ee jechuun qaamni keessi dadhabaa garbi baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif kan keessa jirutu na beeka jechuudha. Baay'een gaddee humnaa waliin gadde dhugaa Rabbi. Amanuun na dhabe wanni kun dhugaadha moo soba kan jedhu tokko deebi'aa ilaalan ture garuu dhugaa ta'ee mul'ate jechuudha. Baay'ee ulfaata. Jiruu biyya lafaa tanarratti gammachuun isin jira, gaddi isin jira. Garuu immoo Waaqayyoon baanii karaa tafu nama oolchu. Dhugaa Rabbi. Ijoolleen teenya bahaararraan dhumti. Barahaa keessatti dhumti. Namni abdii kutee biyyaa ba'a. Garuu immoo wanni akkasii suni hafee immoo kun namni tokko nan galeedhee qubbaa'ee maatii isaa arguudhaaf jarjaree bukmataa ta'uu jechuun maal dhugaa Rabbi ana gaafii natti ta'e. Maali duuta akkana maatiin ishee dirree osoo argite boqattee uumaa miti. Maaliif hinduuti nooltu hundi keenya hinduuna akkanatti nafnu dhakaa miti baddaarratti nafnu. Maaliif Rabbiin kan nuume jiraannee duudha fi dhalannee jiraannee duudha fi mitiire. Maaliif duuti nooltu garuu immoo akka qabdi duuti maal godhure Rabbiin hin kumatani sila waan godheef beeka inni. Maaliif garuu immoo xiqqoo namatti dhaga'ama. Maaliif namni biyya ormaa waggaa meeqa hojjetanii dadhabanii bu'aan dadhabbii kee yoo du'a ta'u baay'ee gadda dhugaa Rabbi. Baay'ee nama gaddisiisa. Waggaa meeqa umurii kee jimmaa ishee biyya ormaatti fixxee guyyuma tokkorra uffee itti dadhabbii kee jettee osoo ittiin gammadin karaatti hafuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Maal godhu sila Rabbiin hin kumatanii miire waan hundumaaf waan godhee beeka inni sinin jedha. Hordoftoota kiyyaa wanta natti dhaga'ame nan gaddee baay'ee keessi kiyyaa natti dhaga'ame dhugaa Rabbi. Maaliif hin jiru biyya ormaa kan jiru keessan jira naa gala nan dhaga'ama madaan qaba. Ani maalan ta'a boru buleewwan kiyya maal ta'u kan jedhu tokko godhummaa na dhaga'ame. Maafuu Waaqayyoon waan hundumaa harkaa qaba, isa harkaa qaba. Wanna tokko isa harkatti qabuu hin dandeenyu. Nuyi yaanneen karoorfanna malee wanta inni nu godhu wanta taanu hin beeknu. Guyyaa keenya hin beeknu. Guyyaa ofii osoo beekanii sila qobbo'anii ta'e gumatiire hin beeknu guyyaa keenya. Halkan tokko akkatti bullu isaatu harkaa qaba jechuudha. Rabbitu harkaa qaba. Maaliif namni irrafna malee achittuu bakka hirriibaa isaatti hafuu dandeenya. Isatu beeka, isatu of harkaa nu qaba jechuun immoo xiqqoo natti dhaga'ame qoodummaa na dhaga'ame jechuun keessa kootu na boora'e dhugaa Rabbi. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isinitti dheeressu maaliif wanta natti dhaga'ame dubbachuun dirqama. Wanta keessa jiru tokko isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Isiniin jaalladha.
fayyaanataa bakka jirtanittiin rabbiin isinaa heegu rabbii gaditti immoo of eeguun barbaachisaadha. Fayyaa ofii of kunuunsuun barbaachisaadha. Osuma dhibamnu osuma dhukkubsannu cileennanni hojjanne keessi keenya hin hubama jechuudha. Damdamachuu hin dandeenyu bashtaa dhibee damdamachuu hin dandeenyu. Maaliifin yoo keessi keenya hin dhukkubne dafnee mana yaalaa deemnee of akkamnee of yaallee maal akka ta'e of laaluun barbaachisaadha. Hunda keenya jechuudha. Sanan jaaladha. Bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a. Gufuun isin hamaas isin argine isin jedha. Fayyaa ta'a. Horaa bulaa. Bye bye.